rakkoo keessa olii sana rabbitu hin deebisine. Ijoollee Dubaay ammas qiyaamaa tarchoo deema. Silas murtuunaan jettaniitu wala waraabbataa borroo Dubaay keessaa laf socho'e. Maal abbaa gooti ani koo isin komeedii gooti an komeedii keessanii isin komeedii gooti barana wayii Dubaay ijoollee Dubaay naarsite amma naarsiteetti dhiifama naa godhaatti ijoolleen Dubaay naarsite naan laa wallaahi iseetti barreessuu miti rabbi adagaa tokko isinitti hin buusin garuu waan Dubaay keessatti badaa jiru isinitti himuun nufi barana wayii yaadattu reechuudha Dubaay keessatti qaama ijoollee tuyyuu bakka miila ol keessa baafatee shishaa waa hedduu balleesse beektu citiin baamu waa hedduu balleessee viidiyoo natti ergama footoo natti ergama jedhan ijoollee Dubaay qiyaamaa coof jabaadhaa keessaa baafadhaa minaa jedhee haasa'an akka carraa ta'ee guyyaa lama booddee lakkaa viidiyoo waraabanii ijoollee wasdaattaan lafti socho'e naan isa lafti socho'e sanaafi sagalee koo sana walitti fidanii qaayina godhanii jira yaa jala keenya bannaa taachuu nafatanii naa bannaa taachuu amma maaltu ta'e beektu eengadda obboleettiin keenya tokko gara laafoo jirta yoo jiraatte lakkoofsa tokko balleessi intala tokkotti iyyuu obboleettiin keenya ilmoo baadhattee muka jala teessi Dubaayitti rakkoo keessa rabbumatu beeka as taa'ee isa yerootti isinitti murteessu ani iyyuu qophaa koon iyyaa mata beekaaf alii Idris as ciisaa ture waan ta'eef tarii akka naa mijate kana isiniif jechuu dhiisuu danda'a kana isinii wallaalee miti garuu yoo akkam isiniif jechuu dadhabe ilmoo durbaa bakkeetti barbaadu bangaalii na ulfeessu bangaa barbaadu Oromoo na ulfeessu barbaadu jinnii na ulfeessu ulfoofte intala Oromooti dubartiidha dubartiidhaan keenya obboleettii keenya haala manaa keenyaan hojiidhaan malee afaaniin hin jaalladhu gatamtee achirra teessi tanii mucaan sun haala hin qabdu akka nagootti haala hin qabdu gariin haala hin qabdu lakkii boosaa baa hin qabdu nama wajjin jiraachuu hin dandeessu maal jettu dhagaheera haa ta'u garuu dubartiidha akkuma sana taateeyyuu damma keenya dubartii keenya gati taate gatamuu qabdu kan jedhu dubbannee achirraa obboleessi keenya nuu fuudhee galee gara laafoo dhaggeeffatu erga nuu fuudhee galee ka'ee booda ani hin danda'u narraa fuudhaa jedhe waan nama ajaa'ibu laayivii dasii baatanii gara laafoon maal balleesse waa'ee dhimma intalatti kanarratti laayivii baatanii ilmoo keeti jettanii namni kun yookiin dandeettii waggaa dheeraa qaba yaani waggaa dheeraa waan kana keessa hojjetee waan arrabsamee beekata yookiin immoo arrabsamee hin beeku ta'a mucaa macheessitanii fayyaasaa tunni dhugaatiin dhugin macheessitan jechuudha diqaalaa keeti ati guddifadhu jettan dhaqee bakkee Oromoo tokko ol galchuu mana namaatti ol galchuun oolchanu mana namaa kadhatee galchuun diqaalaa isa jechiisaani ishii eenyuun kadhannagaa kana booddee eenyuun kadhannagaa mee taphtaaf godhaa bannaa taachuu sagaleen godhaa jitaara eenyuun kadhannugaa joolli isinuu nama hadheessitanii fixanii garlaafochuun mubaarikii miti mubaarikii isa macaanyaa halkanii guyyaa rabsitan miti dhiisee keessaa gala kan keeti ilmoo jettaniini era bannaa taachuu rabbiin sodaadhaa dhiisaa nama namaa hojjetu arrabsuu kana anuma irratti dhaabatu anuma arrabsaa darbitanii nama na gargaaru na rabsina too boleettii kee taatee maal meeqa kan biyya keessatti mana haadhaa teessee durbi ulfooftee nan argine maa birqiidhaa biyya namaa keessatti yoo ulfooftee deessi kalaas bakka adeemsa chokooti miti baggajjaan miilli ittiin jirre ulfooftuu jedhee karaa baasaa fi jiru akka abbadanii ilaalinaa biyya namaa keessa jirti rabbiin qofa beeka sidii galee rabbiin qofa beeka akka dubartii itti ulfooftu amma fakkeenyaaf yoon gadi ba'e dubartii tokko bakkeetti argee bakkeetti yoon qabaanne fudhee galee yoo warra mana keessaa hin qabaanne asumatti yoo mana koo jirti eessadatti eessa baasiidatti as dandaffaraa gadan baasaa ulfa kanumaam wanni biraan jiru rakkattee baa ulfoofti dubartii wallaahi dhugumaa fakkeeffachuu miti yookiin dubartii kan biraa dabalachuudha haala mijeeffataa jiru dhugaadhuma riyaalitii jirtu isinitti maal waa'ee rakkoo rabbii qofa beeka abboo biyya lafaa keessatti dhiira daffara maalaam jedhan haasofteen aan jeenaa malee wallaahi sudaanitti yaa goota daffaran sudaanitti taratanii dubartiin isaati hojiidhaa fudhatanii deemanii waan inni haasaam naasosinaati dhiisaa waa'ee biyya nama biyyattuun ulfoofti isa kana rabbitti si gaafata humnaan immoo beekaa ulfoofte immoo isa jedhu rabbitti si gaafata
furmaata goonuu fi tikkeettiin acutuu fi jennaan Oromoon kun an salfachiifne tikkeettiin kun naaf rakkoo qabu baay'ee qabshirsi hojiin jira naan jedhanii jala karaanaa jala ka Muktaar Mahammad ijoollee qaqaaliin na jalaa waatanii tikkeettii akka kutamu godhani. Rakkoo guddaan na mudate. Amma tikkeettiin suni an tikkeettiidhaaf maallaqa fuudhee jira. Yoo hanqate waadaan hangalee yoo hanqate iyyuu baasee galchee kee yaa Oromoo naa kafaltu malee rakkoo guddaatti jirra waa'ee Liibiyaatti jirra waa'ee maalitti jirra jennee dubbanne turre yaadatu waan namni itti kenne kanarratti itti dabalee galcheen waan na hanqate yoo humna kooti oolte Oromoo birrii kanaatiin hin galcheen tala kanaa naa kennaa jechuu wayyaa amma tamanii isaan beekamu waliin jenne. Amma akka gara laafoonnatti dubbatetti obboleettiin keenya kun Dubaayin keessaa galuudhaaf gurbaan amma bakka siin fudhatamtee galante sanaa fuudhee galee ji'a afurii sii barbaachisaa. Sanaa oliyyuu ta'uu danda'a. Biyya galuudha amma waraqaan dhumutti. Amma booddee shamarran teenya bira dhaabbata. Ilaa kunoo. Jalaan rabbii sodaadha. Gara laafoo nama qalbii seenaa. An gaafa sana onni na seena. Dhuguma gara laafoodha. Dhugaadha. Dubartii tokko fuudhanii tuusiin kaatee duute yoo tuudaan mirkaaduu yoo biyya namaa keessa jira. Waraqaan isaa sirrii ta'ee irraa dhumatee hin beennu. Wareegama kafalee silaa galatoomi silaa kan jennu yi diqaalaa keeti jennee gara laafoon ilaalcha gaarii wayisii qabachuun naga'eedha. Kun kan biraati. Sini galee gara laafoon ilaalcha gaarii naa qabaachuu dhiisuu yookiin qeeqana irratti kaasuu yookiin intalachuun kun mirga isaati. Anis tarii akkasin ta'a. Dhimmi gargaarsa uummataa immoo dhimma gargaarsa uummataati. Ilaalcha gaarii kennaa qabaatu kan godhu ana. Ilaalcha hin taane kennaa qabaatu kan godhu ana. Sun qobaadha. Garuu bakka haqaatti immoo haqa isaan dhufu. Dubartii kana anatu fuudhee dhaqee nama bira kaa narkaa dandeessaa naan jedhe eeyyee gara laafoon jedhe agalatoomu wallaahi obboleettii koonaa fuudhee galee warra koonaa fuudhee galee gaafa sana. Toora koo taates kanuma obboleettii koo taates kanuma. Akkasitti yaaduu dhiifne ulfeessee diqaalaa isaati maal isaati amma namatti siquu godhaadha. Eenyu nuuf fuudha bulu. Dubaayin keessatti yoo dubartiin gatamte eenyuuf itti nuuf fuudhane. Dubbiin birrii miti. Koloo birrii siin tikkeettiitti kutamu narka jira. Eenyu dhaqee kutaaf. Namni namaaf qoricha ni jedhame bakka kanatti. Rabbii keessan sodaadha. Nama waa hojjetu na rabsina. Ana arrabsaa kanas. Qaatee galtani. Arrabsaa anu malatti kitaabannaa taatu. Nama na gargaaru. Amma inni machi keessan natti aarii keessan natti baataara. Dhugaadha natu fuudhii galee taraa jedhee kadhate. Amma ji'a afurii sii barbaachisaa jedhani. Waraqaan dhumuu Dubaayin keessaa gara biyyaatti erguudhaaf ji'a afurii sii barbaachisaa jedhani. Maallaqni harka jiru kan tikkeettiiti. Kan waciisiif jedhee namni natti erga hin jiru. Kunoo Muktaar, Raanaan, namni sanuu nama lamaaf ergame nama lamaaf. Intala sii tokko mucaa qabdu. An tikkeettii qofan quba qaba. Tikkeettii siitiif waa waraqata hin baasii disippaasee $50 boo waan arge. Ji'a jaaf fudhata dhugaa. Gurbaanuu jedhee kamaa sagalee na argeera gara laafuun. Ji'a afurii haga sanaa ol ta'uu malaa jedhe gurbichi. Ishii maal nu wayyaaba. Ijoollee Dubaay. Yoo Dubaay barbaadan jabaadhaati. Yoo dhugaa ta'e wanti kun erga ji'a afurii haga ji'a ta'e mucaan kun ji'a guutuu eessa teessi. Maal nyaatti maal dhuddi an akka yaada kootitti ji'a afurii isa ta'u ji'a tokko. Mana kifilii lama kireeffannee fi yoo akka namaatti yaadna ta'e ana dabalatee tura. Mana kifilii lama kireeffannee fi ijoollee durbaa lamman kana. Waa biraa keessa nallinasi. Eenyurraa argatte? Eessaa argatte? Maali? Nu laalatu. Dubartiidha. Haadha keenya obboleettii keenya akkasitti daffaramtee deesse yookiin immoo akkasitti waan mana gatee bade hin beennu. Dubartii keenya afaan keenya dubbatti. Intala Oromooti. Biyya galuufeeti. Biyya galchuudhaaf mana kifilii lamatti kireeffannee yoo keenya ji'a afurii isa jeja namoota achii dhaqanii fuudhanii baasii keessanii waraqata jalaa fixanuuf itti barbaannee waan wacii jalaatii ta'u barbaannee itti kenninee ji'a afuran kan achi teessifnee gara biyyaatti galchine maal sinitti fakkaata. Short and the brief. Silas Ingiliffaa mataa galeet galuu jiraata. Nammoo Ingiliffaan na muddaala. Giddu yoo Ingiliffaa makimaan hin ta'u maal jettan kana.